السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردتك يا جالة موفي كما جموا كم جرتان فيا كيسني على مني سانا من نجاش نينشدا وروني بيلا جرتني سوروني بيكيس نجنا جرتني سودي كيسنو إجابكم جرتني تنجيني كيسنا كابوسين جتة إجا هرانتنا يا دكيسن غافي كيسني في ديبي كبادة دفيتن جرا akkuma argaa jirtan kuni meeshaalee mana keessaa jechuudha. Namoonni baay'een akkuma durii gaafii na gaafataa turtanii har'aan tana kunuu hojii eegalee jira jechuudha. Kanaaf namni barbaadan akkasumallee namoonni lakkoofsi kee hojjetu jettanii na gaafachuu jirtan kunuu lakkoofsi kiyya kanaan immoo irratti osoo hin taane namoonni baay'ee immoo barbaadanii garuu immoo akkuma hundi keessan beektan namuma argatu irratti bilbilee nama jeeqa jechuudha. Kanaafuu immoo osoo hin taane waasaappiin na argattan jechuudha. Lakkoofsa kanaan waasaappi irratti sarchi gootan na argattanii. Kanaaf kanaan naqunnama isiniin jedha akkasumallee immoo meeshaa barbaadan kunoo meeshaan kamuu ni jira meeshaan biyya alaa jiru kamuu ni jira jechuudha gatiitu ol kaa'aadha malee biyya keenya keessatti kanaaf namoonni biyya alaa jiraatanii galuuf yaada qabdan akkasumas galtanii jireenya keessan itti fufuuf yaada qabdan biyya keessatti jechuudha meeshaa namoonni bitatuu barbaadanii kunooti isiniin jedha garuu namoonni meeshaa kana ajajatu yookaan bitatuu barbaadan jalqaba viidiyoo kaleessan gadhiisa ilaalaa achi keessatti karaalee an jedha sanii yoo kan olii gallu ta'ee qajeelummaan isin bituu danda'a jechuudhaan biyya jalqabeetu jira. Egaa meeshaa kana keessa akka barbaadanitti akka jiru isinitti agarsiisu malee kun viidiyoo illee miti viidiyoo daqiiqaa 3 qofaadha. Garumaatti ilaalaa meeshaan kwaalitii isaa eeggatee jira kunoo beektan jedhee aadaa naannoo kana adaamaa ta'ee maabiraataa illee jechuudha meeshaan kamuu ni jira jechuudha mana kana keessa hedduu akka meeshaa babbareedaa fi meeshaa sadarkaa isaa eeggatetu jira. Egaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya akka jaalatanii nama shakkii qabu ishee gochuuf hin dagaatina namoonni mootu tanaan dura isin mufachiisa illee dhiifama isiniin jedha akkana lakkoofsa kanaan argadha waasaappi irratti koominti illee barreessaa deqesee illee barreessaa isiniin jedha namoonni immoo eetuu barbaadan kunoo isinumatti agarsiisuu fi viidiyoo kana odeeffannoo kana isiniin ga'uuf malee viidiyoo miti jechuudha laayikii gochuun dagatii yaada keessan barreessaa isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya. Kanarra qabadhee dhufe kunoo kanneen fakkaata meeshaan maashaallah hedduu takka namatti babbareeda hedduu takka jechuudha meeshaa baay'ee babbareeda ta'edha. Kanaaf akka isin dabarre isin jedha firiijillee ugguu barbaadan eelee daabboo ni barbaadan wanti hunduu guutee jira jechuudha. Akkasii viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata isin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo illee miti isin jedhee jira isin wabeessisuufi egaa viidiyoo dheeraan hojii bal'aan fudura walitti dachaana isin jedha. Hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti horaa bulaa isin jedha hedduu takka isin jaaladha isin hundaa isin kabaja. Egaa viidiyoo itti aanuun walitti deebina. Viidiyoon kiyya akkuma isin ga'een tuqaa ilaalaa isin jedha irra dabaranii viidiyoo hanga dhiisu egaa viidiyoo biraatiin walitti deebina hangasitti horaa bulaa isin jedha naaf jiraadha nagaan naa tura.